Harka keessan asitti isaati nagaa galata Waaqayyoo dhaame. Waaqayyo inni nagaa nuuf kenne maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Meerra deebi'aati ani nagaadha jedhame. Kunumtuu anurraa gasha Waaqayyo nagaa nuuf kenneera maqaan isaa bara baraan kan eebbifame. Akkuma amma jedhame gara sagalee Waaqayyoo dhaga'uutu tun darbin dura maqaan koo Damee jedhama, Damee Lataan jedhama. Asuma fagoo miti isa kaan booduma wal odeeffannaa ammaaf kallattii mangara sagalee Waaqayyootti yoo darbine gaariidha. Mee takkaan ifama guddaa wajjin isin rakkisa ol kaanee dhaabannee akka Waaqayyoon itti dubbatu Waaqayyoon kadhata. Jireenya keessan guutummaadha. Namummaa keessan hundumaa sassaabaatti gara fuula Waaqayyootti kottaa. Mee takkaa harka keessan gara Waaqayyootti bal'ifadha fuulduratti gabaabsatti. Akkas jedha yaa Waaqayyoo jedhame. Ani namni kee dhufeen walitti qabama obbolootaa gidduu jira. Natti dubbadhu. Natti dubbadhu. Wanti fedha kee hin taane immoo narraa haa qabamu. Ameen. Kana waan gootuuf si haa galatu. Dubbii kee Waaqarraa nu ergi. Maqaa Yesuusiin ameen. Nora. Sagalee Waaqayyoo guyyoota har'aatiif nu kennaman keessaa tokko irratti dubbadha. Garuu sadan isaaniiyyuu maal akka jedhan immoo ilaaluuf yaaleera. Waaqayyoo garuu har'a sagalee guddaa isinii qaba. Mee Waaqayyo sagalee naa qabaa jedha. Waaqayyo sagalee naa qaba. Namni amantuu dhugumaan Waaqayyo sagalee sii qaba. Akkas jedha inni Ermiyaas irraa boqonnaa 29 sana yoo dubbiftani Waaqayyotu saba Yerusaalem booji'amanii Baabiloon harka jiraniinan Waaqayyo biyya boojuutiin isin baasaa jedhe. Mee ameen jedhame. Siin warra Waaqayyo lafatti booji'amtee si haa baasu. Inni Yohaannis boqonnaa 16:23 jiru immoo akkas jedha dubbateetu biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadhaan biyya lafaa mo'eera. Mee biyyi lafaa mo'ameera dhaame sinu. Dhuguman isiniin jedha warri amantan biyyi lafaa mo'ameera. Inni biyya lafaa mo'e immoo biyya lafaa irratti mo'icha sii kenne. Jechaan hojii ergamootaa boqonnaa 16:23 isa jiru irratti dubbachuuf yaada. Mata duree akkas jedhuun isinii kennuu yaada. Waaqayyoon kadhadhu inni dirqamsiisee si qabe dirqamee gadi si dhiisa. Mata duree akkas jedhu Waaqayyoon kadhadhu inni dirqamsiisee si qabe dirqamee gadi si dhiisa. Sagalee kana akkas jedha nan dubbiseen gara walii ilaaluutti dabarra. Rukuttaa baay'eedhaanis erga isaan reebsisanii booddee mana hidhaatti isaan galchisiisan. Achistis jabeessee akka isa eeguuf eegduu mana hidhaa abboomani. Eegduun sunis ajaja kan akkana fudhatee kutaa mana hidhichaa isa gara keessaatti isaan galchee miilla isaaniis jirma ulfaataa lama gidduutti jabeessee gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas Waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Warra hidhaman immoo isaaniin dhaggeeffatu turan. Dingata samma hundeen manicha hidhaa raafamutti socho'ii lafaa guddaan ta'e. Achumaanis balbaloonni manicha hidhaa hundinuu banamanii hidhaa warra hidhamanii hundinuu ini kamanii. Ameen. Sagalichi ammoo 27tti dubbisee sagalee kana yoo ilaalle gabaabinatti isinitti dubbachuu yaada yeroo gotti fayyadame. Mata duree amma isinitti mee inni Waaqayyoon kadhadhu inni dirqamsiisee si qabe dirqamee gadi si dhiisaa jedhu. Mee nama sin bira jiruun iyyuu kunoo ergaa ta'uu bala inni dirqamsiisee si qabe dirqamee gadi si dhiisaa jedhe. Isa humna isarra caalutu itti si dhufaa jechuudha. Haalelooyaa. As keessatti Phaawulosiif Sillaastuu gara lakkoofsa 16 irraa kaastanii dudduuba deebitanii yoo ilaaltanii seenaan kun seenaa Phaawulosiif Sillaastuu hojii wangeelaaf adeema. Hojii wangeelaaf yeroo isaan adeeman kana keessatti dubartii yookiin xomboorree
afuura hooda dubbachisuu qabdu tokkotu deddeebitee Phaawulosiif Sillaas booddee deemtee isaan hadheessiti ture. Akkas jetteetu hadheessiti. Ilaa ijoollee Waaqayyo, hojjetoota Waaqayyo Abbaa warra karaa fayyinaa isinitti argisiisanidha jetteetu isaan lafafti. Kanas guyyaa baay'ee gootee irra deddeebiteetu Phaawulosiif Sillaasiin hadheessiti. Humni si hadheessu maqaa Yesuusiin si biraa hafu. Haleluuyaa. Sagalee kana keessatti Phaawulosiif Sillaas dudduuba deemteetu itti iyyitii jedha. Kanas guyyaa baay'ee gootee jedha. Hadheessuu ishee, ari'achuu ishee. Kanarraa kan ka'e Phaawulos aareetu maqaa Yesuus Kiristoosiin kufe jedhe. Mee isinuu maqaa Yesuusiin hafina bira jedhame. Humni jireenya kee kasasu maqaa Yesuusiin si biraa hafu. Warri sagalee Waaqayyootti amantan kanaanuu si biraa hafa maqaa Yesuusiin si biraa hafu jedha. Phaawulosiin aare kana irra deddeebitee guyyaa baay'ee gootee jedha. Eenyuun hadheessiti xomborrettiin kun hojjetoota Waaqayyooti. Har'a yoomni hojjetoota Waaqayyoo hadheessu jira. Har'a yoomni maqaa hojjetoota Waaqayyoo balleessu jira. Har'a yoo kan qulqulloota Waaqayyoo ari'atu jira. Isaan kun hundinuu maqaa Yesuusiin biraa hafu jedha. Mee warri amantan na biraa fiidhaan hime. Humni si hadheessu maqaa Yesuusiin si biraa hafu. Nu biraa hafi hin kufe keessaa dhiyeebe. Inni maal godhu? Inni ijoollee Waaqayyoo hadheessu. Inni maal godhu? Inni ijoollee Waaqayyoo lafafu. Siinuu maaltu si lafafa laataa? Siinuu maaltu maqaa kee gurgura laataa? Siinuu maaltu si hadheessa laataa? Maqaa Yesuusiin si biraa fayyada. Mee isinuu na biraa fayyadame. Haleluuyaa. Ijoolleen kun hojjetoota Waaqayyooti. Phaawulosiif Sillaas wangeelaawota lubbuu luba baasu. Wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisu. Hidhaa dhaloota hiikaa deemu. Garuu kan isaan hadheessu isaan booddee deddeebitee jirti. Har'a maqaa Yesuusiin si wajjin hin darbiin jedhe. Maaltu dirqamsiisee nama qabaa jettanii yoo laaltanii? Inni dirqamsiisee si qabee dirqamee gadi si dhiisaan jedhe miti. Maaltu dirqamsiisee nama qaba? Tokko isaan booda irratti qabutu dirqamsiisee nama qaba. Wanti dirqamsiisee nama qabu tokko isaan booda irratti qabu. Lama immoo isa humna qabu. Isaan kana harka Waaqayyo felelleqee si baasaan jedhe. Micciiramanii si gadhiisuun jedhani. Phaawulosiif Sillaas isa mo'uu danda'an isa irratti humna qaban hafuura hamaa rukutanii bira hambisan. Garuu mootota warra Roomaa fi loltoota warra Roomaatu humnaan jabeessee isaan qabe. Isa kiristaanni lola hafuuraatti beeku. Lola foonii immoo Waaqayyotu bira hambisaan jedhani. Ameen. Xomborretti ishee deddeebitee isaan hadheessitu sana maqaa Yesuusiin bira hambisan. Garuu immoo waa tokkotu isaan ta'e xomborrettiin kun warra isheen fayyaddutu jira. Maal gooti? Hoodee dubbattee horii sassaabdi. Horii isheen sassaabdu kanaan immoo warra aangoo qabantu ittiin jiraata. Ittiin jiruuf jireenya isaanii geggeeffatu. Isaan immoo abdii kutan. Waaqayyoo warra si ari'atu. Warra si ari'atu irraa immoo warra horii sassaabatu abdii kutachiisee dachaasan jedheera. Mee ani hin danda'amu medhaame maaloo. Humnaan isa dhufanii aangoon isa dhufanii inni sirra jiru mootiin moototaa bilisa si baasa. Warra aangoo qabutu gatii abdii kutatanii ijoollee Waaqayyoo micciiranii qaban. Hirreebanii hirrukutanii ergasii booddee immoo hin daddarbatanii. Har'ayyuu kiristaanota nana daddarbatamaa jiraachuu dandeessu. Har'a wanti baay'een nama daddarbatu jira. Haalli nama daddarbata. Hojiin nama daddarbata. Jiruuf jireenyi nama daddarbata. Dhukkubi nama daddarbata. Abdii kutannaa keessa jirtu Waaqayyo garuu dhufee dirqamsiisee sin baasa. Mee ani harkabee dhadhame sunu maaloo. Amantiidhaan jedha garraamiidha kiristaan. Garraamummaadhaan sagalee Waaqayyoo mudhadhaa Waaqayyo hojii isinii hojjeta. Isaan humna qaban kanaaf
isaan aangoo qaban kanatu, isaan humna qaban kanatu ijoollee Waaqayyoo micciire. Gadi qaban rukuttaa baay'eedhaan isa erga isaan reebanii booddee mana hidhaatti isaan galchisiisan. Isaan hojii wangeelaa hojjetu, lubbuurraa hidhaa hiiku, gara mootummaa Waaqayyootti, mootummaa seexanaa jalaa nama sassaabu. Garuu biyyi lafaa maal godhu? Biyyi lafaa nama dhugaan jaallattu gurbaa. Biyyi lafaa nama hojii Kiristoos hojjetu hin jaallattu. Waaqayyo garuu micciiree harkaa si baasa. Harrayyuu luboota baay'eetu ari'atama. Inni irraa immoo akka Phaawulos hin laalne. Har'a dhugaa baay'insi rakkoo hin qabu. Akka jaallatteetti tooftaa jijjiireera seexan. Inni jijjiirame kunis mo'ameera. Ameen. Har'a lola sammuutu jira. Jilbi kiristaanotaa bu'eera. Meeqan keenya jilbeenfatee dhufe har'a ganama. Meeqottaa of ilaallaa hafuura Waaqayyooti. Hafuuramneerra to'atamneerra. Nyaatameera jilbi kiristaanotaa. Waaqayyo isa hafuura keessaa mee harkaa si haa baasu. Mee yaa Waaqayyo harkaa na baasee dhaame maal? Sanadii kiristaanaa taaneerra jiru. Tooftaa jijjiiree hafuurri hamaan nu hafuureera. Waaqayyo harkaa si haa baasu. Hin reebanii, hin daddarbatanii. Kan dirqamsiisee qabu warra aangoo qabudhaan, warra humna qabudhaan. Waaqayyo garuu isaan gararraa jira. Yoo dirqamsiisanii qaban kana immoo maal godhu yoo jettan? Hirreeb. Reebamaadha har'a nami keenya iyyuu. As naanneffannaa sagalee Waaqayyoo jireenya keenyatti hiikkataa yoo deemne gaariidha dee waan ayyaana. Har'a amantoonni reebamaadha ikoonomiidha. Har'a reebamaadha dhukkubi caccabsaa buleedha. Har'a hafuurri isaan olamaadha. Waaqayyo isa si qabe kana harkaa si haa baasu. Ikoonomiin namaa reebamaadha. Du'eera bullaa'eera nurkatti. Sagalee Waaqayyoo yeroo dadhaba'u jajjabaata malee namni lallaafee bubbututeera. Jireenyi isaa reebameera, fayyaan isaa reebameera, ikoonomiin isaa reebameera, mul'ati isaa reebameera. Waaqayyo nu adeemsisuu jedhani. Mee takka isa si nadheessu kanaan hafina biraa jedhamee amantiidhaan. Inni si qabe kun maqaa Yesuusiin si biraa hafu. Ameen, ameen, ameen. Mee irra deebi'aati hafina biraa jedhamaloo. Amma chaniin taa'ina. Phaawulos hin aare. Guyyaa baay'ee goote. Deddeebi'ee sinuu si waraaneera. Har'a maqaa Yesuusiin si biraa hafu. Erga reebanii booddee hin hidhan. Mana hidhaa keessaa iyyuu kutaa isa gara keessaatti. Iddootti dhukeessaa iyyuu kutaa isa gara kamitti? Kutaa isa gara keessaatti. Erga hidhee hoo eessa hidhe? Miilla hidhe. Namni miilli hidhamnaan socho'uu danda'a firoota koo. Akkatiin sochoone wanni si godhee jiraan siinu. Ka miilla kee hidhe, ka sammuu kee hidhe. Maqaa Yesuusiin si haa gadhiisuu jedhamu. Meeta kana gadi seeraan hime maaloo. Yoo amantiidhaan ittiin mormite si gadhiisa. Ilaa miilla hidhe jiru. Miilli hidhamnaan sochiin daangahaadha. Akka garaan deemu namni. Eessa gidduutti hidhe? Jirma ulfaataa gidduutti hidhani. Har'a nama baay'eetu mul'ata fagoo qabuuti asumatti hidhamee ta'a. Maaliif as naanna'aa jettan hidhamee jira? Waaqayyo dirqamsiisee si eegsisa jedhan. Mee dirqamee na hiikaa hidhame? Dirqamee gadi ganna dhiisaa hidhame maalo? Nama baay'eetu kakuu biyya fagoo qaba, kakuu karaa fagoo qaba, kakuu mul'ata guddaa qaba. Garuu asuma jira waluma biratti dulloomaa jirra. Hin hidhame malee Waaqayyotu dogoggora dubbate miti. Waaqayyo isa si hidhe harkaa si haa baasu. Mee nama si bira jiruun isa si hidhe harkaa Waaqayyo si haa baasu. Hallelujah. Hin hidhani. Miilla hidhani. Jirma guddaa gidduutti hidhani gurba. Warra kamtudha? Warra aangoo namarratti qabutu nama hidha. Warra aboo qabantu irratti hidha. Warra humna qabantu daddarbate. Maqaa Yesuusiin bilisa baha. Waaqayyo hin godha yoo garraamummaadhaan fudhatta.
Kirista akka gugee garraamii ta'a akka bofaa immoo shaala ta'a isa qaba. Waaqayyo nu gargaara. Erga hidhanii eessa hidhanii jedhe miilla hidhan. Miilli hidhamnaan sochiin hin dhaabbate. Deemanii wangeela labsuun hin dhaabbate. Jarri kun dhugaa qabu. Atuutuu dhugaa qabdu. Atuutuu mul'ati sirreen sirka jiru. Atuutuu dibata qabdu. Atuutuu dhugaa baatu Kiristoos taatee jirtu. Lafatti hidhamtee jirtu kana humni ta'ee dhufee si habaasu. Hin dhiphisan. Namni dhaakee jiru dhiphina kee jira. Mirgan qabu siqiqiin jira. Erga hidhanii, erga qabanii, yoo fedhanii ajjeese garuu Waaqayyo dhufee gidduu galeera. Ameen. Aboon diinaa daangaheera. Jireenya keessan irraa maqaa Yesuusiin daanga'u. Egaa asit dhufa laashee kana na dhaggeeffadha. Namni erga qabame waa lama keessaa tokko murteessa. Namni yeroo qabamu lama keessaa tokko murteeffata. Tokko isa qabe kana, isa gabbare kana, gabbaree fi hojjechaa fi jiraachaa bara jireenya isaa dabarsuu barbaada. Isa qabe kana Waaqayyo isa si qabe kana harkaa si baasuu jedhe. Kana moo ilaalle Israa'eloota gaafa biyya Gibxii jiran gaafa Museen qabsootti galee kottaa Waaqayyo isin baasa jedha hin baana jedhu maal taatuma buqqee biyya Misir nyaanne jiraanne irratti garbummaan ifati Waaqayyo yaada gaarii sii qaba. Lama keessaa tokko murteeffataan jedhe tokko isa kana. Lammaffaa Muhammadumaatti falmoo murteessa. Yoo wareegame na wareegama. Ta'uu baate moo Waaqayyo harkaa na baasa. Waaqayyo isa qabee, isa jireenya kee qabee, isa hojii kee qabee, isa fayyaa kee qabee harkaa si haa baasu. Inni tokko isa warra akkatee jala ciisuu dide kana Waaqayyo inuma gargaara. Mee Waaqayyo na gargaara dame. Isa sosocho'e kana, isa hamma jiru dhama'e kana Waaqayyo hin gargaara. Phaawulosiif Sillaas hin rafanii jedhe. Warri hidhaattamanii warri kaan maal taane hin ciciisanii jedhe. Sagaleemti kun nu ibsa. Warri kun lamaan immoo maal godhani Waaqayyoon kadhatanii jedhe. Hin faarfatanii jedhe. Dingata humni ta'e dhufee jedha. Humni ta'e dingata siifa dhufee. Alta'e sabi kun humni hidhaa sirraa eegu dingata siifa dhufuu jedhani. Warri kun hin kadhatu. Hin faarfatu. Maal keessa jiru? Miilli hidhaa keessa jira. Haleluuyaa. Garuu isaan maal jedhu? Waaqayyoon faarfatu. Garuu isaan maal godhu? Waaqayyoon kadhatu. Atuu kadhadhu, atuu faarfadhu, inni si hidhee ofiin sirraa harca'an jedhani. Warri kaan hidhaa keessa ta'anii maal godhu? Isaan dhaggeeffatu. Didiyeedhaan himee nama si bira jiru. Isa si qabe kana didiyeeriin maaloo? Dhuguman jedhamanu. Isa siin mormu kana didatu Waaqayyo si gargaara. Itti kadhadhu Waaqayyo keetti boo'i gurba. Waaqayyo keetti boo'i yaada koo. Waaqayyo harkaa si baasa. Mee Waaqayyo harkaa na baasa jedhame. Warra si ari'atu harkaadhaam. Warra si ajjeesuu barbaadu harkaadhaam. Warra mul'ata ga'ee kaa'ee harkaadhaam. Waaqayyo dhufee si baasa. Warri kun hidhaattamanii hidhaa hin ciisu irra fuute. Isa Phaawulosiif Sillaas faarfatu dhaggeeffatu ture jedha. Mootiitu ergee hiiksise miti. Waaqumatu dhufee lafatti raase haabbe. Waaqayyo diinota keenyatti lafa raasaan jedhan. Lafumatu dadhabe warra kadhatu kana wajjin hidheen taa'uu jedhe. Haleluuyaa. Kirkira lafaa geggeesse Waaqayyo. Hidhaa keerraa harcaasi hafuurri hiite kun maqaa Yesuusiin gadhiisi. Mootiitu ergee hiikaa jara sana nan dogoggoreeni booddeetti jira.
erga waaqayyo irraa hiikee dogoggora isaa bare gara dhumaatti yoo dubbifne garuu waaqumatu maal jedha digdamii dingata sama hundee manicha hidhaa raafamutti socho'i lafaa ta'e isaanin faarfatu isaanin kadhatu eenyuun waaqayyoon mee takka isinuu waaqayyoo jedhame maaloo ufee waaqayyoo waammadhu malee isa siire kana sirraa harcaasaa jedhane akka yoo muka rirmi qabate beektu laata yoo rirmitti ol baheera maal godhe damaddameetti ol baheera biyyootti jaarrateera yoo muki sun socho'e maal ta'arra lawwaasa irraa harcaa inni siire maqaa Yesuusin sirraa harcaa'uun jedhan warri garraamonni kan waaqayyoo isinirraa harca'eera warri sagalee waaqayyootti dhugaadhaan amantan isinirraa harca'eera meeta kanarraa harca'eera dhaame maaloo waaqayyootu harcaasaa ijoollee isaarraa qulqulloota hojjetoota wangeelaawwata lubootatu hidhame iddoo maleeta waaqayyo socho'i lafa jedhe socho'i waagoota siifuu sochoosu waaqayyo dhaqee waa siifa sochoosuun jedhan dhaqee warra aangoo qaban siifa sochoosuun jedhan dhaqee warra humna qaban siifa sochoosuun jedhan irraafame lafa ani dheekaa hin danda'u jara kanaa jedhe hidhaa wajjin baachuu hin danda'u jedhe balballi anitti cufamee turuu hin danda'u jedhe hiikamee si haa dabarsu ameen na dhibeera waaqayyoof galanni warri kun eenyu Daani'eel faas yoo laalle gaafa boolla leencaa galanii waaqayyoon kadhatan warri falma murteessan ijoo ani isa wantinaa jechaa jiru isa amantiin jechaa jira isa kakuuf jechaa jira isa dibataaf jechaa jira dur namni firoota koo 97 amma kanaa nan beeku mucoolii keessan faarfadhu waaqayyo nama tokkotti dubbate jennaan lubbuu baay'eetutti kiristaanonni abdii qabu amma immoo nu ilaalee galuu barbaade kottaa waaqayyo isa hin hidhe kana nurraa eegaa waaqayyotu abalutti dubbate anis ka'een ergaa dhagaa waaqayyoon isaanii nama guddisa kakuu guddinaa qabaa kiristaanni ijoo hiyyumi kan keenya miti firoota koo saba waaqayyo gadi jechuun gadooduun kan keenya miti waaqayyo isa caalu nuu kenneera ani biyya lafaa maal godheera moo'eera isin immoo maal godha jabaadha inni moo'e si moosisa inni moo'e si moosisa mee isinuu yoo isinitti tole inni moo'e sun si moosisa hin sodaatin jedhaanime warri amantan saniif haa ta'u haleluuyaa waa eega lama keessaa tokko godhaa inni miti inni tokko maal godha garbummichuma hidhichuma boo'ichichuma hiyyumichuma fudhatee maal godha hin ciisa hir'a inni tokko maal godha hin ta'u narraa harcaata narraa buuta sirraan tarkaanfadha yaali beetu waaqayyo si gargaara beeta akkasinu waaqayyo na gargaara jedhame maalu sosocho'aati miilla hidhaadhaan sosochoon ijoolleetti hafuurri waaqayyoo dhufnaan gindillaa gidduudhaan warraaqfatan ijoollee waaqayyoo humne waaqaa dhufnaan waaqayyo dhufee irraa harcaasee jedhan kutaa sagara keessaa inni keessaas baname inni bakkees baname erga akkas ta'e waaqayyo akkamitti dirqamsiisa yoo inni lafatti raasa mee lafatti raasa dhaame sinu inni kuwaa guddaadha lafatti raasa gaafa si baasuu barbaadu gaafa si gargaaruu barbaadu gaafa waan haaraa si godhuu barbaadu gaafa warra siidhaan kana sirraa dachaasuu barbaadu waaqayyo lafa itti raasaa jedhani mee lafatti naa raasaa dhaame maaloo maal lafatti raasee dingatanii lafuma xuraafame ani hin danda'u jette maqaa Yesuusiin hin danda'in jedha mee isin warri amantan ani hin danda'amu medhaame maal yeroo fastuufte malee harkaa baatee ta'a yeroo siidhatan malee gurbaa fiixaan hin baaneefi haadha koo fiixaan hin baaneefi abbaa koo fiixaan hin baaneefi waaqayyo harkaa si baasa
maal wangeela lallabuutti illee yaa namoo sagalee waaqayyootu jedha. Warri amantanii fudhatan raajichi caalu sagalee waaqayyooti. Inni dhufee hidhaa sirraa caasa. Lafatti raasa. Waaqayyo lafatti raasaan jedha. Yeroo dirqamsiisudha. Hingaa yeroo sii jedhudha. Imimmaan keetu na bira ga'ee yeroo sii jedhudha. Gadi qabamuun garbicha gootinga. Gadi qabamuun Israa'el Baabiloonii keessa waaqayyo maal ani isin yaadadha. Yaada gaariin isiniif yaade anuma duwwaatu beeka. Yaadichis yaada gaariidha. Yaada isin gara fuulduraatti abdiidhaan eeggattani malee yaada isin balleessu miti. Hin sodaatina biyyatti booji'attan isin baasa. Waaqayyo na baasa dhaame sunu. Waaqayyo si yaada. Namni amantee jette waaqayyo laa warra sitti kotototototu seedhu kana gidduudhaa si baaseera. Ela waasi godhuu hin danda'an himsiin immoo hindillaa maaltu jira bara keenya immoo kototi malee kototitti waaqayyo afuufee sirraa dachaa baay'ee. Meesheen bara si'anaa tuffatamtuudha jedhamee sinu. Tuffatamtuudhaan nuga lafa raasuyyuu marraachuu waaqayyoon. Hallelujah. Waaqayyo afuuruma isaa sirraa dachaasaa. Dha'ichatti fida inni lammaffaa fixaan jira. Eekkamsa dha'icha. Waaqayyo gaafa Israa'eelota biyya Gibxiitii baasu akkas. Fariyoon gadhiisi sabi kun naaf hojjetu. Baratitti roorrisaa turte. Barati ilmoo isaa dhiiraa fixaa turte. Hingaana gadhiise. Hin gadhiise. Hingaa gadhiise. Hin gadhiisuu dheboqa jabeessichi. Egaa sin micciiraa jedheen Waaqayyo. Waaqayyo isin si qabeessiifa micciiru jedha. Ba'uu boqonnaa ja'a amma boqonnaa 11 dubbiftan Waaqayyo ejjatti geeddaree Fariyoonitti. Ejjatti geeddaree kurnaffaa irratti meleqaqee harkaa baasa. Waaqayyo siinuu barana si baasa. Ela warra aangoo qabutu gadi si qabee. Warra humna qabutu gadi si qabee. Warra aboo qabna jedhantu si ari'atee Waaqayyo harkaa si baasaa jedhe. Mee takkaa isinu Waaqayyo diinatti dha'icha kee geeddaraa jedhame. Takkaatti mashakshaqiftuu dadhabee miti. Bareedee biyaa laata dheetu Waaqayyo diinumaafuu yeroo kenna tokko ishedheeti iyye. Lama ishedheeti iyye. Sadii ishedheeti iyye. Hamma kudhanitti gaafa inni deemu Waaqayyo gaa hangafa jalaa taragala. Waaqayyo gooftaan maccaa diina keetti firdii fideera. Isaanuma kana lamaan jennee erga harkaa baatee ati Waaqayyo yeroo dirqamsiisee akkamitti baasasa jedhu Waaqayyo lafatti raasaa inni. Yeroo barbaade immoo dha'icha dheekkamsaatti jijjiiraa inni. Har'a Yoosef iyyuu Waaqayyo dha'icha diina keetti fidee dheekkamee lafatti raasee haa ta'u. Haala barbaadee lola Waaqayyo natu egzaambiliidhaaf fakkeenyumaaf jedhee kana lamaan dubbate malee karaa Waaqayyo kumaa kitila siif immoo karaa barbaadee haa dubbatu jedha. Waaqayyo galanni haa ta'u. Egaa biyya keessatti salphatan keessatti ulfaachuutu jira gaafa qabaa gadhiifatan. Gaafa qabaa gadhiifatan biyya keessatti tuffataman kee boqoon qabachuu. Lafatti kaleessa ciiga amanii isanii salphisanii hidhanii dhoksanii gadi si dhiisuu barbaadu. Waaqayyo garuu mul'inatti si gadhiisisaa jedhe. Maal jedhetti ergee eegduu warra ajajamanii mootiin Roomaa warra kaleessa reebnee daddarbachaa oollee jirma isa guddaa fi kutaa keessaa immoo kutaa isa gara olii keessatti hidhisiin jenne sana gadhiisii jedhanii dhaamsa fidan eegduu. Ishee kana irra darbee dubbadhanna. Baasiniin jedheera karaa nagaa siniifa ta'uu jedhee namicha haa mul'inatti nu hidhanii warra Roomaa taanee utuu jirruuti sanyii nu jijjiiranii biyyi lafaa qomoo namaa jijjiirti maqaa namni hin qabne namarra keessi dhugaa Waaqayyo isa jiraatan siniin jedha waan namni hin qabne harka qulqulluu xureessiti maqaa qulqulluu badeeffama seenuu kan si lafamu seenuu dhokatee mul'atee kan si kasasu Waaqayyo barana si biraa hambisuu jedha. Maaltu si kasasa laata dhokate maaltu si adheessa laata dhokate mul'isee beade
dhokseesi gadhiisuu gaafa inni barbaadu Waaqayyo mul'ata sii fida. Mee Waaqayyo mul'ata naa fidadhaame. Waaqayyo mul'ata siniif haa fidu. Gaafa kanatti ni warra Roomaati. Mirga keenya sarban. Seera yoo ta'e barannee beek. Garuu akkamitti amma kana nu sarbanii dhoksaatti nu gadhiisu warrumti nu hidhan dhufanii nu waa'ee kaneera. Warrumti nu daddarbachaas nu gashan kun dhufanii maal nu haa godhan? Nu waa'ee afanuma salphina kee himatu deebi'ee ulfina kee hima. Nama Waaqayyo ulfeessate hundumatu kenna marchuma. Nama Waaqayyo ulfeessate hundumatu kenna marchuma. Siifuun kennama maqaa Yesuusiin ameen. Haaleenyaan dhufanii nu haa hiikanii. Dhufanii nu haa hiikan. Soddomii shan hamma 39 gara dhumaatti yoo ilaaltan dhufanii nu haa hiikan. Waaqayyo dursee irraa hiikeera. Waaqayyo gooftaan maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo dursee irraa hiike isaan immoo reefidhaa irraa hiikuuf ka. Mee Waaqayyo dursee irraa hiikeera jedhame. Jaragganaa dhufaa. Utuu warri siidhan si bira hin gahin Waaqayyo si bira gaheen jedha. Mee takka isin Waaqayyo na bira gaheera jedhame. Nanjera maqaa Yesuus Kiristoosiin humni si booddee deemee maqaa kee kasasu. Humni si booddee deemee hojii kee abaaru. Humni si booddee deemee mul'ata kee abaaru. Humni si booddee deemee tajaajila kee abaaru. Maqaa Yesuusiin si biraa fu'ee. Mee sinu takka maqaa Yesuusiin hafi na biraa jedhame maaloo. Ol kaanee dhaabannee Waaqayyoon galateeffanna. Hallelujah, hallelujah. Yesus jiraataadha.